Harka fuuna akkam jirtan hordoftoota keenya kanneen Oromoo Samsung irraa hordoftan nagaa keessanii eegaan hordoftoota keenya barnoota keenya har'aatiin kan isinitti argisiisu akkamitti peejii Facebook keenya akkamitti akka maqaa jirannu salphaadhumatti kan isinitti argisiisu ta'a jechuudha. Hamma xumura barnoota keenyaatti nu faana turran dhibbaan dhibbatti ni bartu. Gara barnoota keenyaatti osoo hin darbineen duratti chaanaala keenyaaf warroonni haaraa taatan subscribe godhaa akkasumas please viidiyoo keenyas like gochuu akka hin irraanfanne yeroo gara barnoota keenyaatti darbinu duraan dursa Google Chrome keessan irra galtu jechuudha. Google Chrome keessan irra yeroo galtan bifa kanaan iddoo search kanarratti bifa kanaan barreessitu m.facebook.com bifa kanaan barreessitu. Kana booda search gootu. Yeroo search gootan tariisin anamma kana dura waan seeneefiyyuu bifa kanaan naaf fida jechuudha. Isin immoo bifa biraatiin isin fiduu danda'a. Tarii email keessan faasin gaafachuu malatti guuttanii seentu jechuudha. Warroonni baay'een keessan Facebook keessan Google Chrome irratti ni fayyadamtu jedheeti yaada. Bifa kanaan isin dhufa. Amma kiyyaan akkanaan dura afaan Oromoo irratti waan deebiseeyyuu afaan Oromootiin hojjeta. Warroonni afaan Oromoo irratti hin deebisinis Ingiliffumaan isin dhufa jechuudha. Kana booda iddoo tuqaa sadan kanarratti cuqaastu. Yeroo tuqaa sadan kanarratti cuqaastan bifa kanaan isinii baasa jechuudha. Fuula kana amma peejii kee maqaa peejii keessan irratti cuqaastu kallattiidha. Amma fakkeenyaaf peejii koo asirratti peejii kana Ramee Online kana ni argitu. Dabalataan immoo peejiiwwan keenya kanneen Oromoo Samsung tutorial ni argitu. Akkasuma amma peejii kana Oromoo Teknoo ta'etu tana jijjiirachuu barbaada jechuudha maqaa isii. Kanaafiyyuu maqaa peejii kana wal wajjin taanee haa jirru. Peejii maqaa peejii keessanii irratti yeroo dhuftan irra cuqaastu jechuudha. Yeroo cuqaastan bifa kanaan isinii bana. As iddoo dabalateetu kan inni argitu. Warroonni afaan Oromoo irratti hin deeffatin immoo moor jedhee isinii dhufa jechuudha. Iddoo moor yookiin dabalateetu kanarratti yeroo takkaaf kilik gootu. Bifa kanaan cuqaastanii as iddoo edit peejiitu kan inni argitu. Iddoo kanarratti cuqaastu. Bifa kanaan isinii ba'a jechuudha. Fuula kana qabate. Ergan fuula kana qabate isinii dhufe iddoo kanarratti page info iddootu tan argattu. Iddoo kanarratti kilik gootu. Erga haala kanaan kilik gootanii bifa kanaan isinii fida jechuudha. Maqaa peejii keessanii haala kanaan isinii fida. Amma iddoo name jettu tanarratti cuqaastu. Erga cuqaastanii ammas iddoo kana gabatee kana isinii fida. Maqaa keessan kana kan dura keessa ture kana ni baastu jechuudha. Kana ni haytu. Amma immoo maqaa haaraa itti jijjiirachuu barbaadan sana itti guutu. Maqaa haaraa itti jijjiirachuu barbaadan sana itti guutu jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma mee haa guutu. Dombir tutorial anuma fakkeenya maqaa kana jijjiirachuu barbaade jechuudha. Maqaa kanatti yeroo jijjiirachuudhaaf barbaade iddoo kanarratti iddoo itti fufeetu tana irratti cuqaasa jechuudha. Keessan immoo warroonni afaan Oromootiin deebisin continuetti iddoo kanarratti cuqaasa. Anuma fakkeenya iddoo itti fufeetu tana irratti cuqaasa jechuudha. Yeroo haala kanaan gootan amma fakkeenyaaf maqaa kiyya kana kan jalqabaatii fi kan ammatti jijjiirachuu barbaadu bifa kanaan naaf fida. Iddoo kanarratti request change iddoo kanarratti kilik gootu jechuudha. Gabaabumatti kallattii kanaan jijjiirattanii jirtu jechuudha. Maqaa keessan toleettanii baatu kana maqaa keessan salphaadhumatti jijjiirattanii jirtu jechuudha. Yeroo gabaabaa booda immoo maqaan koo kallattiidhaan bakka kanarraa kun ni ka'a jechuudha. Osoo amma log out goone kan deebinu ta'e maqaan kun ni jijjiirata jechuudha. Peejii Facebook keessanii kallattii kanaan maqaa jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Hordoftoota keenya maarree gabaabumatti akka maqaa peejii Facebook keessanii akkamitti akka jijjiirachuu dandeessan salphaadhumatti barattaniitu jedheeti yaada. Please viidiyoo keenya like gochuun akka hin irraanfanne jecha barnoota birootiin immoo hamma walitti deebinutti nagaan nuuf turaa jecha waan daawwataniif galatooma. Har'aaf immoo nagaa.